السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا أردفتوتا كيا الشماء أكم جفتنا قافا يا كيسني سنجا الحمد لله أنس نجاكيا هرمو فيسبوك هرا وانتا توكو توكو كان والأجرسيس نوني تأجتشودا كان يجتشوني سيرو أما كان فيسبوكين يوكان أكاونتين نموت مليون سديت يوكان مليون سجل تمتدياتو Iccittiin isaanii faaqamee himannaan garaa irratti dhiyaachuudhaan maark mana maree yookaan koongireesii biyyoolessaa Ameerikaatti dhiyaachuun isaa waan beekamuudha. Miidiyaaleen garaallee kan waan kana odeessaa jiran baay'eedha jechuudha. Isaan keessaa OBN isa tokko jechuudha. Sababa iccittiin namoota kana hundaaf faaqamuuf wantoota sababa ta'an wantoota muraasa kan wal hubachiifnu ta'a. Kana dura garuu akkuma kanaan dura maamiltoota koo haraadhaaf man beeksisa gabaabduu tokko taasifadhee dhufuu obsaan eeggadhaasiniin jedha. Jalqabaa YouTube irraa haa eegallu jechuudha. YouTube irra ni seentan jechuudha. Namni YouTube kiyya bifa haarawaan argitan dhaabbataadhaan hordofuuf jechuudha. YouTube irra eega seentanii as gubbaa bakka search kanarratti Jaafar Kamaal jettanii search gootan jechuudha. Kan isinitti mul'atu kananni maqaa kana fayyadamuudhaan search ni gootan. Anamma search godheetiin isin agarsiisaa jira jechuudha. Sana booda YouTube nikiya maqaa Jaafar Kamaal jedhuun search gootanus Jaafartuu beekanisiniif jedhee isiniif bahu kana isarranii tuqxanii achi booda namni subscribe ammaan duran goone barreeffamni diimaan subscribe jedhu kun isiniif mul'ata. Achi booda mallattoo notificationii gurraatti kanarra tuqxanii wanti hundi kallattiin akka isin bira ga'uudhaaf kan isin gargaartudha jechuudha. Inni biraan Facebook kiyya namni follow goone amma dura yoo jiraatan yookaan maamiltoonni kiyya fuulduratti haaroon aftaatan jechuudha. Jaafar Kamaal jettanii bifuma YouTube kiyyaatiin kan wal fakkaatu search ni gootan jechuudha. Jaafar Kamaal Facebookin kiyya kanin wantoota tokko irratti gadhiisaa jiru fuuldurattis kanin irratti gadhiisu ta'a inshallah. Sana booda follow si jettu kanarra tuqxan akka friendii kee tokkotti na hordofuu fi achi booda as gadi ni darbitan eega follow gootanii save rest si jettu kanarra gootanii jechuudha. Yoo save restiin siniif dalaguu dide isuma kanarratti ni dhiistanii haala kanaan waan dhufaaf darbe hordofuu ni dandeessan jechuudha. Gara beeksisa yookaan barumsa keenya har'aatti yeroo dabrinu sababoota Facebookiin namoota hedduu itti faaqaman keessaa wantoota garaagaraa kan sababa ta'an ni jira. Isaanis garuu Facebookni addunyaa kanarratti faaqaman Facebookota gurguddoo ta'uu danda'a jechuudha. Kana jechuun peejilee gurguddoo kanneen dhaabbatoota garaagaraa ta'uu danda'a. Garuu nuti Facebook keenya kanneen sadarkaa giddugaleessaa Facebook giddugaleessaa kan fayyadamnu akkamiin akka itti tikfachuu dandeenyu keenyas akka iccitiin keenya irraan ga'amneef jechuudha. Sana jalqaba Facebook irra ni seentanii dhiifama obsaan eeggadhaa jechuudha. Jalqaba Facebook ni seentanii sana booda as gubbaa kana ni dhuftan jechuudha. Gubbaa kanarra ni dhuftan mallattoo muraa sadii kanarra ni tuqxan jechuudha. Achi booda eega muraa sadan kanarra tuqxanii obsaan eeggadhaadha. Hanga ni turkii gayyaatti nu dadhabaaga. Sana booda account setting keessa ni dhuftan jechuudha. Account setting kan jedhu kanarra ni tuqxanii achi booda location kan jedhu kanarra ni tuqxan jechuudha. Obsaan eeggattan jechuudha. Hanga ni turkiin kiyya dalaguudhaaf as gaditti filannoo as gadii kana yoo on ta'ee jiraate off gootan jechuudha. Ishee kana on gootanii yoo jiraattan ta'e off gootan ishee kana jechuudha. Akka argaa jirtan location history kan jettu kana off gootan yoo on irra jiraate ta'e jechuudha. Yoo on irra duraan jiraate ta'e off gootanii inni biraan kanaadha tokko jechuudha. Kana jechuun akkaawuntii keessan yookaan iccitiin isin akkaawuntii keessan keessatti fayyadamtan salphaadhumatti kan irra gaamu ta'a. Inni biraan messengerii keessanii seentanii jechuudha. Sana booda as gubbaa mallattoo profaayilii keessanii irra ni tuqxan jechuudha. As gubbaa bakka profaayilii keessanii xiqqoo kanarra ni tuqxanii waan baay'ee filannoo baay'ee barbaachistuu taateedha siinas keessaa jechuudha hubachuu qabdanii. Sana booda as public kan jettu kana public kan jettu kanarra ni tuqxanii jechuudha. Public kan jettu kanarra ni tuqxanii. Achi booda continue call and SMS matching kan jettu kana yoo isarra ni tuqxan jechuudha. Namni baay'een kun isiniif hin dhufu. Yoo kana okay gootan on ni gootan garuu on hin gootan kana off godha jechuudha. Yoo isheen on taate jiraatte nama baay'eedhaaf wanti kun hin mul'atu ta'a.
garuu messenger keessan yoo haaromsitan messenger keessan nam tokkoof kan kana galchuu ni ta'a jechuudha. Nama hedduu biratti mul'atu ta'a. Ishee kana yoo isin on irra jiraatte off gootan jechuudha. Kana jechuun karaa messengerii keessaniitiin waan SMS keessanii isiniif dhufu messengerii keessanitti akka hin dabarsine jechuun haasaa garagaraa jechuudha. Wantoota garagaraa akka to'annoon irratti hin taasifamne mobaayila kan keessan irratti akka to'annoon hin taasifamne kan isin gargaartu. Inni biraan asitti Instagram akkaawuntii kana isinitti mul'ata. Akkaawuntii keessan Instagram jala hin galchina jechuudha. Hin galchina maaliif Instagram takkattuu jechuudha. Karaa salphaa ta'een faaqamuu kan danda'udha appilikeeshinii kamirraa jechuudha. Instagram salphaa waan ta'eef eegumsa baay'ee qabaatus salphaatti irra galamuu danda'a. Kanaaf akkaawuntii dhuunfaa keessanii kan Facebook irratti fayyadamtan irra hin galchinaadha isiniin jedha. Kanneen kana fakkaatan nuqxaalee garagaraati. Inni biraan lakkoofsa kan keessan dhokfadhaadha jechuudha. Lakkoofsa ittiin Facebook banattan hariyaa kan keessan qabatamaan taaneef hin laatinaa jechuudha. Filannoolee kanneen yoo sirriitti hordoftanii of gootanii kan of eeggachuu dandeessanudha. Jarreen Facebook Lite hordoftan ammas Facebook Lite keessatti maal akka cufuu qabdan wal agarsiisna jechuudha. Facebook Lite irra eega seentaniin booda of sana eegadha hanga Facebook ni banatu. Hanga yeroo Facebook ni banate walitti deebinutti viidiyoo tokko nan cufa jechuudha takka. Amma walitti deebinirra namni Facebook Lite fayyadamtanis as gubbaarra ni dhuftan jechuudha. Filannoo wal fakkaataadha kan Facebook sa normaalii jiruun kan wal fakkaatudha garuu agarsiisa isinirraan gabaabsuu hidheet kanarratti isin agarsiisuuf malee garuu filannoo wal fakkaataadha. Achirra ni tuqxan jechuudha. Gubbaa sana reega tuqxanii of sana eeggadhaadha hanga networking kiyyaanaaf dalagu. Sana booda as gad ni deemtan jechuudha. As gad deemtu setting isa jiru kanarra ni tuqxanii. Sana booda as gad ni adeemtan jechuudha. Kan asii isinitti mul'atu jechuudha. Isee kana ni argitan jechuudha. Call and text history yoo uploading kan jettu kana off ni gootan yoo on jiraate. Kana jechuun haasaa keessaniif akkasuma SMS dhuunfaa keessanii akka dhaabbanni Facebook to'annoo garagaraa irratti hin taasifne kan isin kan isiniif akka isin eegu ta'a jechuudha. Yoo waan kana cuftanii kan isin eegu ta'a. Kanaaf isheen kun yoo on irra jiraatte isheen kun off gootan jechuudha. Kanneen kana fakkaatan hundarraa of eeggachuudhaan akkaawuntii keessan yookaan iccitii akkaawuntii dhuunfaa keessanii eeggachuu kan dandeessanu ta'a. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatu.